garaa duwwaatti bishaan dhuguu kan jedhu ilaalla. Noormaali bishaan gahaa dhuguun faayidaa hedduu akka qabu hundi keenya ni beekna. Haa ta'u malee bishaan garaa duwwaatti ganama akka hirribaa kaaneen osoo ilkaan hin argatiin dhuguun dabalataan faayidaa hedduu qaba. Mee isaan keessaa kanneen gurguddoo ta'an haa ilaallu. Bishaan garaa duwwaatti dhuguun marrimmaan qulqulleessuuf ni fayyada. Bishaan garaa duwwaatti dhuguun sirna soorata bulleessuu ariifachiisuun gogiinsa garaa ittisee marrimmaan qulqulleessa. Kanaaf namoota dhibee gogiinsa garaa qabaniif akka furmaataatti ni tajaajila. Akkasumas gogiinsa garaa akka hin godhanneef ittisuuf ni gargaara. Namoota dhibee garaachaa fi kintaarotii qabaniif mallattoo dhibeewwan kanaa irraa salphisuuf ni gargaara. Noormaali namni kintaarotii qabu tokko gogiinsa garaa godhachuu hin qabu. Gogiinsi garaa kintaarotii namatti cimsa waan ta'eef kanaaf kana keessaa immoo tokko bishaan garaa duwwaatti dhuguudha. Dabalataanis bishaan gahaa dhuguudha. Dhibeen garaachaallee akkasuma. Mata dhukkubbii hir'isuuf, foolii afaanii gaarii hin taane sirreessuuf akkasumas fayyummaa ilkaanii eeguuf ni gargaara. Ganama akka hirribaa kaaneen yoo bishaan dhugne osoo ilkaan hin argatiin foolii afaanii gaarii hin taane sirreessuuf ni gargaara. Mata dhukkubbii hir'isuuf illee ni fayyada akkasumas fayyummaa ilkaan keenyaa eeguuf ni gargaara. Inni gara biroon namoota ganama fedha nyaataa hin qabne fedha nyaataa fooyyessa. Namoonni tokko ganama fedha nyaataa hin qabanii isaan akkasii ganama bishaan burcuqqoo tokko dhugan garaa isaanii marrummaan isaanii qulqulleessuudhaan akka isaan dafanii beela'an taasisa. Bishaan garaa duwwaatti dhuguun ariitii meetaaboliizimii qaamaa dabala. Bishaan garaa duwwaatti dhuguun meetaaboliizimii qaamaa persentaa 25 dabala jedhamee yaadama. Kana taanaan immoo ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaara. Meetaaboliizimiin yeroo dabalu ulfaatinni qaamaa ni hir'ata. Karaa nagaa ta'e, karaa tasgabbaa'aa fi karaa miidhaa hin qabneen mala ittiin ulfaatina qaamaa hir'isan keessaa tokko bishaan garaa duwwaatti dhuguudha. Bishaan garaa duwwaatti dhuguun wantoota hin barbaachisne qaama keessaa ariitiin akka ba'u taasisa. Gogaan keenyas dhangala'aa gahaa akka argatu waan ta'uuf akka gogaan keenya hin shushunturre, akka inni lallaafu, akka inni bareedu taasisuuf ni gargaara. Biroon qabiyyeen rifeensaa persentaan 25 bishaan waan ta'eef bishaan gahaa dhuguun akkasumas garaa duwwaatti dhuguun fayyummaa rifeensaa ta'eef bareedina rifeensaa eeguuf ni gargaara. Kana malees nam tokko yoo bishaan garaa duwwaatti dhugee fincaan ammaa fincaa akkasumas kalee isaa qulqulleessaa. Kanaaf infekshinii ujummoo fincaanii akkasumas cirracha kalee akka hin godhanneef akkasumas kanneen kanaan dura cirracha kalee xixiqqaa qaban qulqulleessee baasuuf sirreessuuf ni gargaara. Erga bishaan dhugnee booda ilkaanii fi afaan keenya qulqulleeffannaa akkasumas yoo danda'ame hanga daqiiqaa 20-30 turuun gaariidha osoo waan nyaatiin. Wantoonni kun akka effektiif ta'an taasisuu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Turtii gaarii.